Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii gurmee ICT. Sagantaa keenya guyyaa har'aa isiniif qabannee dhufnerraa akkaataa itti ministirii kutaa 8ffaa ilaallachuu dandeessan isinitti agarsiifna. Akkuma beekamu ministiriin kutaa 8ffaa naannoo Finfinneedhaa gadhiifamee jira. Itti aansuudhaan kan naannoleedhaa gidduu kana ni gadhiifama jedhamee eegamaa jira waan ta'eef haala salphaa ta'een ofii keessanii bilbila keessan irratti laallachuu akka dandeessan isinitti agarsiifna. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Yuutuubii keenya dhimmoota teekinooloojii wajjin wal qabsiisan akkasuma bilbilaa fi wantoota adda addaa wal qabsiifnee kan barsiisnu sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu hordofaa isiniin jenna. Amma kallattumaan gara sagantaa keenyaatti isin dabarsa. Jalqaba irratti ministirii kutaa 8ffaa baranaatiin baga gammaddanii baga milkooftan isiniin jenna. Warri milkooftan itti aansuudhaan ministirii kutaa 8ffaa ilaaluudhaaf bilbila keessan irraa kiroomii kan nuti jennu ni jira. Kunoo bakka kanatti argaa jirtu ta'e kiroomii kanarratti yeroo tokko dhuftanii gadi tuqattu. Kiroomisa jedhu kan argaa jirtu. Isa kanarratti yeroo tokko dhuftanii erga gadi tuqatanii booda gadi tuqattu yeroo tokko haala kanaan erga gadi tuqattanii booda bakka gubbaa kanarra gubbaa isaa irratti kan gubbaa kana irratti tuqachuudhaan bakka gubbaa kana irratti ni tuqattu mataa isaa irratti. Erga bakka kanatti tuqattanii booda iddoo kanatti yeroo tokko gadi tuqattu suutuma jettanii erga gadi tuqattanii booda asirratti bakka kanarratti asirratti oromiyaa.ministry.it jettanii barreessitu. Ingiliffaan oromiyaa.ministry.it jettanii akkasitti barreessitu. Erga barreessitanii booda bakka gara gadii kana dhufuudhaan bakka xiyyaa kanarratti yeroo tokko tuqattu. Bakka xiyyaa agarsiisu kanarratti yeroo tokko tuqattu gara gadii harka mirgaa keessan biraan bakka kanatti tuqattaniiti goo jettu. Haala kanaan isiniif barbaada. Aga inni isiniif fidutti ni eegdu. Bakka kana argaa jirtu yoo ta'e view result kan jedhu kana asirratti tuqattu jechuudha. Bakka view result jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqxu. Erga gadi tuqattanii fuula isaa irratti bakkawwan itti sirriitti hojjennu jira. Check result kan jedhu bakka kanarratti registration nambarii keenya bakka irratti guunnu jira jechuudha. Bakka kanarratti registration nambarii irratti guunna. Itti aansuudhaan jala irratti immoo first name bakka jedhu maqaa keenya jalqabaa irratti guunnaa jechuudha. Itti aansuudhaan xumura irratti check your result bakka jedhu bakka kanarratti tuqnaa jechuudha. Erga barreessinee xumurree riizaaltii bu'aa qabxii keenyaa ilaaluudhaaf check your result bakka jedhu kanarratti gadi tuqannaa. Fakkeenyaaf tokko asirraa koodii galchinee waliin haa ilaallu salphaadhumatti. Registration nambarii asirraa erga galfattanii booda bakka first name jedhu kanarratti maqaa keessan barreessitu jechuudha. Maqaa keessan haala kanaan barreessitu. Erga barreessitanii booda check result kan jedhu yeroo tokko bakka amma isinitti agarsiisarraa gadi tuqattu. Haala kanaan xiqquma si eegdanii ni dhufa. Asirraa fakkeenyaaf kunoo haala kanaan dhufee jira jechuudha. Kanaaf asirraa argaa jirtu yoo ta'e mark, total, average, percentile, pass fail status, result not released jedhaa jira jechuudha. Bakka kanarraa argaa jirtu yoo ta'e asirraa result not released jechuun ammallee hin gadhiifamne jechuudha. Gidduu kana ni gadhiifama waan ta'eef haala kanaan qabxii keessan saabjektii infoormeeshinii keessanillee kunoo gara gadii kanattillee haala kanaan bifa salphaa ta'een isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya hin gadhiifamte waan ta'eef guyyaa muraasa booda waan gadhiifamuuf haala kanaan qabxii keessan laaluu dandeessu. Carraa gaarii isiniin jenna. Sagantaan keenya irraa kana fakkaata. Sabiskiraayib, laayik gochuun dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.